Bakka jirtanitti kan hordofaa jirtan jirtu jirra. Nageenyi fi rahmanni Rabbii sirratti haa jiraatu. URJII TUBE. Hordoftoota keenya viidiyoo har'aarratti waa'ee yeroo haasofna. Haasa'ee kiyyaan dura namoonni tokko waa'ee yeroo akkaataa hubannoo isaanii gaafannee dhufnaa nu hordofaa hin deebina. Hordoftoota URJII TUBE jirtu jiraachuu keessan chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan akkasumas viidiyoo yemmuu lakkifnu hatattamaan ergaan akka isin bira gahuuf mallattoo bilbilaa san tuquu hin dagatinaa. Akkas. Obboleessoo yeroo jechuun maal jechuudha? Yeroo. Yeroo jechuun mee maal jechuudha akka yaada keetitti mee nuuf ibsi. Yeroo jechuun time jechuudha. Maal jedhan si dabaluun time is gold. Si gadi naan gadde mee maal jechuudha naan gadde. Maal jechuudha si qoy mee bifa dictionary. Yeroo jechuun mee maal jechuudha naaf ibsi. Yeroo jechuun jecha Giriikii yaraa jedhu irraa kan dhufu. Yaraa jechuun immoo qubee yaraa. Obboleessoon yeroo jechuun maal jechuudha siin jedhe. Sitti maal jiraa dhaga'i ka bira gaa. Na hordofee ati. Maal irra dhaabee? Qubee yaa. Yaan immoo qubee yizaa dursu san ni beektan. Yeroo jechuun mee maal jechuudha akka yaada keetitti. Yeroo way sa'aatii achi dagatee bara bakka bu'uun way yeroo kun sibiiti irraa si agarsiisa. Sa'aatii 10 daqiiqaa 30. Yeroo keessatti akkamitti itti fayyadamtan? Aayee gaaffii lammaffaa si haa gaafadhu. Mee yeroo kee akkamitti itti fayyadamtu yookaan yeroo kee maaliin itti fayyadamtu? Yeroo kiyya yeroo baay'ee kan fitu online irratti kanneen akka Facebook, WhatsApp, Telegram, Imo, kanneen akka YouTube, deebi'ee dammoo kanneen akka TikTok, Viber, waan baay'ee. Gaaffii lammaffaa si haa gaafadhu obboleessoo. Mee yeroo kee mee akkamitti itti fayyadamta? Yeroo kiyya yeroo baay'ee kan fitu seenaa guutuutaa dubbisuudhaan, histiriiwwan garaagaraa dubbisuudhaan, akka dictionary fa'aa dubbisuudhaan yeroo kiyya dabarsa. Kanaan. Sanii baree fi dictionary bareeda. Obboleessoo gaaffii lammaffaa si haa gaafadhu. Yeroo kee maaliin dabarsita? Yeroo kee waan hedduun dabarsa. Sanirraa si haa eegallu, kanarraa si haa eegallu, kamirraa si haa eegallu. Tokkumarraa na eegalu. Hirriban dabarsa yeroo kiyya. Ammayyuu hirriban nan jira. Kottumatti rafuufi. Asumatti rafi. Obboleessoo mee yeroo kee mee haala akkamiin dabarsita? Galatoomii na gaafachuu keetiif yeroo kiyyaanii araada gargaraatiin dabarsa. Fakkeenyaaf jimaa qamamuu, shiishaa aarsuu kan kana fakkaatan hojjedhaa turte barsiisuun teenya duraan yeroo barsiisu. Gaaffii keenya boqonnaa kunoo deebinee jirra. Yeroo jechuun maal jechuudha? Yeroo keessatti akkamitti itti fayyadamtan? Gaaffii kiyya kana ture. Isiniinis gaaffii haa ta'u mee yeroo keessan akkamitti itti fayyadamtan? Yeroo jechuun maal jechuudha? Akka hubannoo keessanii koomentii irratti nu beeksisaa. Viidiyoo keenya like gochuun nu jalqaba. Subscribe namni goone immoo subscribe godhaa. Har'a waa'ee yeroo isinitti haasa'an. Yeroo jechuun maal jechuudha? Gaaffii awwalaati. Yaasi yeroo jechuun waan salphaa miti. Akka salphaatti ilaaluu hin qabdan. Maaliif yoo jettan boru Rabbii biratti itti gaafatamtanii. Ilmaan Adam bar dubti isaanii Rabbii fuuldura dhaabbattee hin socho'u hanga waa afur irraa gaafatamutti. Tokkoffaa umrii kee maaliin balleessite? Lammaffaa dargaggummaa kee maaliin balleessite? Sadaffaa mallaqa kee maalirraa argatte? Eessaa argatte? Maalirras oolchitee hin gaafatamu? Afuraffaa immoo beekumsi kennee ture. Beekumsa san maalirra oolchitee gaaffii afur. Kanneen afran keessaa gaaffii afran keessaa lama waa'ee yeroo irratti kan hundaa'edha. Kana yommuu ilaallu kun maal mul'isa? Faayidaa yeroo. Yeroon agam akka ulfaatu nuuf mul'isa. Kana waan ta'eef hundi keenya yeroo keenya itti fayyadamuu qabna. Boru Rabbii biratti yeroo kee maaliin balleessite jedhamtee yommuu gaafatamtu deebii qopheeffattee jirta yaate. Kana waan ta'eef hundi keenya waa'ee yeroo hubannee akkaataa yeroo keenya itti fayyadamnu karoora baasnee karooraan socho'uu qabna. Imaam Hasan Albasri maal jedhanii haala yeroo ka ulfaatina yeroo namaaf ibsan. Yaa ilmaan Adam ati bar walitti qabiinsa yerooti. Kanaafuu guyyaan tokko yommuu deemu qaamni kee tokko ni deema.
Kanaafuu yeroo jechuun umrii jechuudha, jiruu jechuudha, qabeenya jechuudha, lubbuu jechuudha. Kanaafuu itti fayyadamuu qabna. Waa yeroo haasofneetu hin geessinu garuu ani yommuu gabaabseetiin walitti qabee isiniif ibsu yeroo jechuun lubbuu jechuudha. Yeroo jechuun qabeenya jechuudha. Qabeenyi kee lubbuun kee immoo callisees jalaa badu teettee hin laalini. Itti fayyadami, itti baradhu, itti hojjedhu, itti jijjiirami, nama itti gargaari. Yaa akhi yeroo kee seeraan yoo itti fayyadamte gaafii boruutiif deebii gahaa ni argatta. Kanaafuu yeroo kee itti fayyadami. Video keenya kana akka fakkaata video keenya hoo jaallattan like, share, subscribe gochuun daganna channel keessan share godhaa comment irratti immoo yaada yoo qabaattan beeksisa channel keenya guddataa jira of biratti sagantaalee babbareedaan isin bira dhufna hangasiifuu nu eegaa video biraatti kan wal arginu ta'a afaan keenyaan nu guddanna afaan keenyas ni guddisna urjii subscribe Afaan keenyaan nu guddanna ni guddisna.